Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoonni siyaas-dinagdee fi hawaasummaa keessatti akka hirmaatan gochuun fayyadamummaa dargaggootaa gama hundaan akka mirkanaa'uuf xiyyeeffannoon hojjetaa jira jedhame. Biiroon dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa jaarmiyaalee dargaggoota Oromiyaa waliin hojii ji'oottan ja'a darban magaalaa Adaamaatti qorataa jira. Biyya keessatti ga'een dargaggoota olaanaa ta'uu fi dargaggoonni carraa misoomaa naannoo Oromiyaa qabutti fayyadamuudhaan aadaa hojii jijjiiruun dinagdeedhaan of utubaa biyya utubuu akka qaban eerameera. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti gamaggamni raawwii hojii paartii fi mootummaa ji'oottan ja'an darbanii hojjetamaa ture gaggeeffameera. Gamaggamni kun bakka hoggansi magaalaa Shaashamannee hundi argamanitti kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u, raawwii hojii paartii fi mootummaa fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf ji'oottan ja'an darban hojjetaman bal'inaan dhiyaachaa jiru. Gamaggama kana keessatti ciminnaalee raawwii hojii keessatti mul'atan akkasumas hanqinoota jiran adda baasuun gabaasaatti dhiyaachuun gabaasa dhiyaate irratti mariin gadi fageenyaa gaggeeffameera. Marii kanaanis kallattii hojiitti aanuu kaa'amuun tajaajila uummataa fi kennamu caalmatti cimsuuf tarkaanfiiwwan barbaachisan ni murtaa'u jedhameera. Kominikeeshinii magaalaa Shaashamanneetti gabaase. Arsii lixaatti raawwiin hojii paartii fi mootummaa ji'oottan jaha darban qoratamaa jira. Godina Arsii lixaatti raawwii hojii paartii fi mootummaa fayyadamummaa uummataa milkeessuuf hanga sadarkaa gandootaatti ji'oottan jaha darban hojjetamaa ture. Qooda fudhattoota aanaalee fi bulchiinsota magaalaa godinichaa waliin qoratamaa jira. Bulchaan godina Arsii lixaa obbo Ahmed Hajji akka jedhanitti godinichatti hojiileen misoomaa nageenyaa fi hawaasummaa hirmaannaa qooda fudhattoota adda addaan hanga sadarkaa gandootaatti hojjetamaa turaniiru. Hojiileen kunneen fayyadamummaa uummataa irratti bu'aa argamsiisaa akka ta'an ibsaniiru. Gara fuulduraattis hoggansi sadarkaan jiru hojiilee fayyadamummaa uummataaf oolan irratti kutannoon raawwachuu akka qaban obbo Ahmed Hajji dhaamaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina damee godinichaa obbo Wandimuu Roobee gama isaaniitiin hoggansi sadarkaa adda addaa kallattii hojii kennamu sirnaan fudhachuun hojiilee fayyadamummaa uummataaf oolan keessattuu hojii nageenyaa cimsuu, carraa hojii dargaggootaaf uumuu fi qusannaa babal'isuu irratti xiyyeeffannoon hojjechuun olaantummaa yaada paartii hojiirra oolchuu akka qaban eeraniiru. Raayyaan miidiyaa cimaan ijaarsa biyyaatii fi bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaanitti raawwiin hojii miidiyaa fi koominikeeshinii kurmaana lammaffaa gaggeeffameera. Gabaasni raawwii hojii waliigala kurmaana lammaffaa dhiyaachuun mariin bal'aa gaggeeffameera. Gamaggama kanarratti argamuun itti gaafatamtuun damee siyaasaa waajjira paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalaa Galaan aadde Saafiyaa Huseen hojiin koominikeeshinii fi miidiyaa milkeessuuf qindoominaan hojjechuun murteessaa ta'uu dubbatani. Dabaluunis tooftaalee koominikeeshinii fi miidiyaa hunda fayyadamuun hojiirra oolmaa imaammata tarsiimoo mootummaan misoomaa nageenyaa fi siyaasaa irratti baasee hojiitti hiikuun imala daandii badhaadhinaa dhugoomsuuf raayyaa miidiyaa cimaa ta'e ijaaruun murteessaa ta'uu dubbatani. Sirna koominikeeshinii si'ataa qulqulluu fi madaalawaa ta'e kennuu fi pilaatfoormii miidiyaalee hunda fayyadamuun gahee guddaa qabaas jedhaniiru.